السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يويا شمار كفوني جرجرتو هردفتوني عشيتان ترتي من تجرتو ما تكشتي لكن كيسان بدا راسني جدا وين يا ربي يا وانا كان ربي سنا منارو والله شمرنتنا ربي نسنايغو والله ربي سنايغو مجايونتنكم ارجتني mallaqa waggaa 8 hojjattee itti ergitee abbaa manaatitti jechuudha. Waggaa 8 guutuu biyya Arabaa hojjattee kushiinaa isiin keessa akkasiin maraattisan jechuudha. Niitii biraadhaa itti fuudhee suuraa fi viidiyoo waraabee itti erge akkana dhiirri jechuudha. Akkana amma ishii akkanatti mataan tuqame jechuudha. Wallahi akkana jedhanii poostii gootee ijoolleen mo'attiin akkanatti maraattee mataan tuqame akkasiin taatu kunoo argitanii viidiyoo kana. Wallahi rabbiin isin haatissu isiniin jedha shamarran teena namni lubbuu dhabes tokko lamaa miti sammuun namaatuun akka takkaa miti. Yaani akkam bifti teena gargara sammuun teenas gargara namni gariin ka waa takka obsoo hin dandeenye jira. Namni gariin immoo homaa illee sitti fakkaatu immoo isin fayyaa ofiitis dhabdee jireenya isiitis dhabdee ifaajee mana Arabaa kana keessa akkatti dhaabbannu nu hunda beeka. Wallahi ka faanti garaa jalaan nu madooftee osoo dhaabbannu jechuudha. Ana akka mataa kiyyaatti wallahi osoo dhaabbadhee sa'aa 24 keessa jechuun sa'aa 24 keessa sa'uma 4 bismillah sa'uma 4 jechuudha. Sa'aa 20 tama dhaabbadhu sa'aa 4 sa'aa 5 yoo guddannaan sa'aa 5 qofa rafa agara madaanaa kana fa'a xiqqoo jennaan wargizee hojjadhu ni rafanii ijoollattiin gandaa bilbila manarra dhaabdi jechuudha. Gizee raftee quuftee silaa gizee hirribaaf deemee dalagaa geesse ka'ee rafee harabbaaf fadhutti duruu jedhutti bilbila narra dhaabdi. Akkasii wallaahi rabbi fayyaa isii haa kennu isii haa aafiyuu isinis of eeggannoo godhaa wallahi mallaqa keessan abbaa fedhe haa ta'u jaarsaami maaf ilmaan irraan qabaatin mallaqa kee ittiin kennini. Okay, waan takka yoo naa godhi jettee waan faamiliin tee beeku maatiin kee beeku maatii kan kee jala nama jala goote waan takka goosifachuun sirra jirti. Immoo usteetuma abbaa manaa kiyya jettee itti uf gadhiiftee yoo ati wanna jette dhiirtii Itoophiyaa tuni adaban qabdu naamusan qabdu wallahi tokko lama miti hatta kabiraatii miti obboleessa tokkas nama godha obboleetti amma meetii takka mana sirraa gurguratee obboleessi lafa sirraa gurguratee lubbuu fi takkatti tanaachi amma uumaan qabdu lubbuu fi takkatti tana jechuudha. Rabbiin sabarsiisee boocheetumaan calliifte jechuudha. Rabbi sinaa eegu wallahi hanga dandeessanitti yoo dandeettan akkaawuntii mataa keessanii baafadhaa. Akkaawuntii buukii keessan baafadhaati. Buukii keessa irra seef godhaa mallaqa keessan. Yoo dadhabdan immoo maatima keessanii walii galaati yoon taane faamiliin tantee ofiillee si fixxu akka inni si miidhee wanna jiruun fedhanii bakkatti waan takka wanna jechaati bita lafa kaa'aa yookiin mallaqa keessan seef godhadhaa. Wallahi hin erginaayyuu bal'anni akka ol deemuun hin dabala. Mallaqa keessan lib godhaatii awwaalaa dhoosaa warra bira jirtaniin ergadhe qofa jedhaati lib godhaa kaayadhaa. Silaa namni amannes hin jiru. Wallahi zabana kana namni amanamu hin jiru. Rabbi qofa amanamaani. Hedduu takka wallahi hedduu takka garaana nyaatte dadhabee jira yaa rabbi. Buna dhuguu jirallee labsituun naammarraan hin gaddee bedalagaarra akkasiin immoo yoo wanti akkanaallee isin hin mudate rabbuma irratti akka laatu jedhaati jajjabeessaa jabaadhaa. Maal jennaan mallaqa dalagdanii fiddanii
fayyaan teessani deebitee hin dhuftu jechuudha. Dabartee hin dhuftu daladdanii hin fiddanii mallaqa waggaa 8 sanii fayyatan argachuu hin dandeettan jechuudha. Kanaafuu fayyaa teessanis ofan dhoorginaa eega wanti bades bade dhirti zabana kana dallaaluma taate warra mallaqaan bitamu mallaqa amasaniinuu bitamte amanamaan hin jirtu dhirti nama muraasa jechuudha. Nama muraasatu yaani akka dhiiraatitti wanna jedha kun immoo akka feete jechuudha. Akka feeteedha, akka feete ta'a, akka feete si godha. Rabbummaan isinii haalaaffisuu isiniin jedha wallahi. Keessaafuu dhiira bakka fagoodhaa ka warri keessanii biren jirre waan inni dalagu argine itti erginaa mallaqa biyyee haa nyaatu inni takonfi wallahi ana morma kiyya cita malee ittiin ergu waan wacii ergaa fi addatti waan waciidha waan inni wacii godhatu waan wacii firri xiqqoo ergaa fi wacii godhatu san achi taani ergina. Ana isiniin jedhe wallahi hin ergina birri taani ittiin ergina. Mallaqa ergaati abbaa keessan irratti obbole haadha teessan irratti haati teessan yoo jiraate maqaa isii ittiin bitanii mana lafaa kaa'ani mana okoo lafa gurguratu hin danda'u waan taateef mallaqaati mana namaa dhaabbattee hiinni si citee duddi si citee jedheen inni niitii biraa dhaata achi waliin lafa dachii dhiitutti fuudheetiin suuraa ka'ee namatti ergu haadhati jedhee bayyo rabbi sabrii isinii haa kennu wallahi rabbi fayyaa isii haa deebisu. Hedduu garaana nyaatte hedduu natti dhaga'ame wallahi. Maali jennaani ifaajee biyya namaa kana keessa waliin beekna jechuudha. Waliin beekna nama garii yoo itti laaftillee nama gariitti jabaatti biyya itti namaa tan wallahi. Keessaafuu namni kushiinaa fi mana guutuu walitti hojjetu qulqullinaaf kushiinaa nyaata jedhee asitti nyaata kushiinaa namaatiif nyaata hojjetee meeshaa dhiqee mana dhiqee qulqulleessee uffata dhiqee tokkosee waa hunda jidduu tana si yaamanii qaayibidii kanatti gubattee dadhabdee waan akkasitti gubattee dadhabdee yoo akkuma taphaatitti tateettee jettu alaa dhuftee itti galtee yoo yaani ifaajii teetii galtee jettu wallahi nama guba nama maraacha laakiin obsa qabaachuun barbaachisaadha. Obsa qabaachuutu barbaachisaadha. Maaliif fayyaan tun dabarteen deebitu gaafa ati dabartees qaraa si gubuudhaaf yookiin achi maraachanii ajjeesuudhaaf waan akkanaa hojjetanii as erganii yoo ati obsa godhattee sabrii godhattee ittiin jenne situ fayyaa dhabaa warri nagaan keessa jiraata jechuudha. Immoo sabrii gootee obsitee gadi buutee hojjette hatta waan biraa dadhabde wallahi gaazeetti naqi mana waliin ibiddatti qabe isaanitti kalli walli wallahi hagootanii waliin taani immoo maatiinis ni jira seerris ni jira. Racaalaa nu birrii hawallaa kanaan ergannatu rakkoodha malee birrii baankiin ergamte faawwannaadhaan otoo rasiida baankii fataate irraa qabachuu ni danda'an jechuudha. Yoo maradee dhaban walakkaa irraa fudhatanii akkas isiniin jedha shamarran teenna rabbiin jajjabina isinii haa kennu wallahi. Rabbii obsa jajjabina isinii haa kennu. Hedduu garaa nama nyaatti wallahi. Way suuraa viidiyoo waraabee natti ergee jetti miskiina haadha isii maraatte kun akkana jechuudha. Yaa Allah yaa Ilaahi yaa subhaana rabbik rabbi isii haa fayyisu wallahi. Ilma dhiiraa kana garii diinumaa waliin jiraatan isii akkasi biyya namaa keessa jirtu waan feete haa taatu jechaaf feete ufaafanniftu jechaaf itti erge. Yaa shamarran teen
والله إنتي أبان فتي هافون حتى ملكة ما في فون إن تجيتن أرد لبو إيراب جتني لبو تيسا أو فين غلافتنا سمو تيسا إيراب جتني كأبينيا جتني نبينا مال جنا وربي مروسيني كو بيسن بيتن ربين كنا تعالوا بكسني بوسا أتينا ما هنزلميني نما ميديني نما بل دبا نما تياديني أما نما تيادين مالي والله ربين سميرو ربين سميرو نمني سبين ربي وان سني أولي بكسي بوسا ربي وان أتهيني دتين بكسي بوسا يجور إني فودي ميك ربي كيسا أولي سيكنو دندا كسي جالتو كسي مالي تبير ألالون دندين ربين سيكنو دندا بس سيتو نما سنجالة مالي نمني سنجالتو هدون جراتو دندا تنافي وفي ميدينا ديراف جتني أبدا ديراف جتني وفي ميدينا أبا فدي هاتو أبا فدي والله لبو تيساني فبان فدي تنغافة مفايات تيساني إسين قوفا نمني درارم حتى أسر رالي وفي بلدي سيدا لبو تيسانيس جانما إبدك قوبتو إسين قوفا يجول هاتي نما ولين قوبتو إنس نما ولين قوبتو ilmoonis yoo ilmoo qabaate si waliin gubattu nam takka haadhaaf abbaan ta'e si waliin gubattu asirraallee yoo uf balleessiti adeeman tan irraallee namni si walii si jedhee si faana badan jiru jechuudha hatta haati tantee jechuudha haati silalte tanaafu akka of hin miine qabeenyaa jettanii jaalalaaf jettanii mucatti miqananii tana fudhadhaame awwaan isiilleen dubbadhu jedheetin irraa jal'ise maalii qalbiin tun hedduu qalbiin tun cabdee garri itti dubbadhu wallaalee waan qananii sanii mi'attisan cubbuu wanni hundi bakka afaan kiyya qabadhee cadhifadhee ilaaluu taate waan kana afaan kiyya qabadhee bakka akka tokko na godhee of ajjeestee jedhannaa fudhatamuu dide isa ajjeeseenis naa fudhamuu dide nama biraati bakka yaa rabbi kiyya waan isiisanii akka waan obboleettiin tiyya takka wayinarraa waa taate ibiddi kun natti qabate garri marti cubbuudha yaa rabbii kiyya si qofa kan arguu jedhi wallaahi cadhifadhe wallaahi bakka waan namni waa'ee sirraa hojjetullee seenee hin dhageeffadhu qalbiin tiyyatuun akka tokko na taate akka tokko ta'e wallaahi waan hin beekani akka gizee du'a acaalootii fi waan akkana qalbiin na cabseen argine ziyaa caaluu sanii ji'a lama ol jedhee dhaabbachuun